Lakoof sa Itoophiyaatti bara 1993 ati arfaffaa gaafa guyyaa tokko dhalatti. Baay'iseen hanga umuriin ishii barumsaaf ga'utti hojiiwwan humni ishii danda'u hunda maatii ishii gargaaraa turte. Baay'iseen nama amala qabeettii fi yeroo hunda maatii isheef yaaduun beekamtuudha. Baay'iseen hojiiwwan adda addaa kanneen akka jabbilee tiksuu fi bishaan fa'aa waraabuun maatii ishii gargaaraa turte. Yommuu umuriin ishii barumsaaf ga'utti mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Sariititti bara 2003 barumsa ishee eegalte. Kutaa tokkoffaa eegalte. Kutaa tokko hanga shanaffaatti achumatti xumurte. Sababii nageenya biyyaatiin bara 2008 barumsa ishee adda kuttee gara magaalaa Finfinnee deemte. Magaalaa Finfinnee waggaa 3 jiraattee achuma osoo jirtu maatii ishee gargaaruuf jecha carraa biyya alaa yaaluu jalqabde. Baay'iseen nama obsaa fi kaayyoo qabdu waan taateef carraan kun jalaa tutturus baay'iseen obsa waan qabduuf abdii irraa hin kutanne. Baay'iseen akkuma kaayyoo ishee irratti baay'iseen akkuma Itoophiyaa keessatti rakkinoota gurguddoo obsaan dabarsite biyya Saawudi Arabiyaa keessattis ji'oota 2 osoo hojii hin eegalin biiroo keessa turte. Ammas rakkinaa fi dhiphina kana keessa darbite hojii ishee haala gaariin eegalte. Waggaa tokkoof ja'affaa isheetti sababii dallaalaan maallaqa guddaatu siif kaffalama jedhee mana hojii isheetii baaseef isheenis gara dallaalaa osoo deemaa jirtu gaafa guyyaa 2/6/2017 ganama keessaa sa'aatii 4tti baay'iseen umurii ishee waggaa 24ffaatti balaa konkolaataatiin lubbuun ishee addunyaa kanarraa boqote. Walaloo baay'ee boja jechootaan qindeesseen dabareen tarreessaa sinaa qaqqabu jedheen walaloo barreessaa sinaa qaqqabu jedheen walaloo barreessaa. Waan baay'ee laphee nama cabsuudha. Nagaan boqadhu obboleettii keenya Waaqayyoon nagaadhaan si haa boqachiisu. Maatii fi firoottan keetiif jajjabinaa kennu hedduu namatti dhagahama. Obboleettii keenya yeroo darbee baay'ee bocaa kan Saawudii keessatti boqotteedha. Sirna awwaalcha ishee irratti immoo seenaa ishee himanii jiru jechuudha. Akkasuma immoo walaleessanii jiru seenaa ishee daa'ummaa isheetirraa kaastee karoora cimaa akka qabduu fi akkasuma immoo yaada guddaa iddoo guddaa ga'uudhaaf karoora nama qabduudha jedhanii seenaa ishee himanii jiru jechuudha. Hedduu laphee nama cabsa, gadda laphee nama cabsu. Waaqayyo waan akkanaati seenarraa qabu. Nyaannan tun nama nyaatti. Akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu. Hunduma keenya Waaqayyo bakka jirrutti nu faana haa ta'u sin jedha obboloota koo. Hedduu takka nama gaddisiisa jechuudha. Jireenya addunyaa akkanaa tanaaf yeroo tokko nuti wal jibbinee wal nyaanna jechuudha. Akka biddeenaa jechuudha. Amantaa kutaa gandaa wal qoonnee jechuudha. Maaliif guyyaa wal biraa deemnu hin beeknu. Addunyaan tun ergisaadha. Hunduma keenyaaf ergisaadha. Anas si'ifis hunduma keenyaafuu ergisaadha. Hundumti namaatiifuu addunyaan ergisaadha jechuudha. Manni keenya jireenyaa isa salaalamii kanaa miti jechuudha. Kana hanguma jirru kanatti immoo garuu waan hamaa waan badaa irratti yaanna. Egaa akka obboleewwan koo akkuma waannoo ishee viidiyoo ammaa dhageessan kanarratti mucayyoon kunis nama akkuma keenya karoora qabudha. Akkuma keenya dalagadheetiin of jijjiiree biyya ormaa kanaa gala jetteeti. Garuu kaa carraa ishee mudate carraan kun immoo waan ishee qaqqabee fi isaatu beeka malee nuti beekuu hin dandeenyu. Maaliif ilmi namaa kana carraan gaafa dhalattu sii baa waan ta'eef waan ishee akkas godheef Waaqayyotu beeka. Ilmi namaa addunyuma kun hagana gantuu tanatti irratti immoo waan hin taane waan hamma irratti yaada oola jechuudha. Kanaaf immoo obboleettii kana Waaqayyoon jannataan ishee haa qananiisu, lubbuu ishee nuuf haa maaru isiniin jedha. Namoonni tokko garuu viidiyoo namarraa waan baay'ee barattuudheeti yaada. Maaliif jireenyuma addunyaa tanaaf jettanii waan hamaa irratti yaadina. Jireenyuma addunyaa tanaaf jettanii walillee hin jibbina. Maaliif gabaabduudha dhugaa rabbii gisee tokko yeroo laaltee jettu nu'umti biyya ormaa jirru kun maaliif biyya ormaatti gubanna addunyaa gabaabduu tanaaf kan na jechisiisa yeroo baay'ee maaliif hangamuun jiraannu bar ijoollee hangamuun jiraannu biddeen tokko fidhu bar gimaash bakka meeuma tokko fidha malee lama nyaannu bar keessattuu ijoollee shamarran biyya ormaa jirru kun Waaqayyoomti gooftaan harka nurra qabatee nu haa galchu dhugaa Waaqayyo jechuudha. Maaliif nuti akkatti baa malee ilmi namaa kun akkatti galuun beeku qanii baanu beekna qanii galuun beeknu Waaqayyotu haa beeku. Waaqayyoon harka isaarra nurra qabatee nu gaannu haa galchu. Isiniin jedha hordoftoota kiyya maaliif ilmi namaa akkuma nama isiniin jedhe nuti akkatti baanu beekna malee wanti nu mudate wafafootti waan akkasii na mudate inni hin beeknu. Yookiin namni nan du'a jedhee waan beeku hin jiru. Duutis qaxaroo hin qabdu.
Inna kanaaf duuti qaxaroo namaa hin qabdu ishiin guyyumaa dhuftee san si fudhattee deemti. Osoo duuti qaxaroo namaa qabdeeti maaltu aga guyyaa saniitti xaaroo ishidhanii ta'aniitti imma deemani. Inna duuti qaxaroo hin qabdu jechuudha. Kanaaf jennaan immoo wal hin jibbinaa jibbiinsuma ofirraa fageessaa. Jibbiinsuma waanuma jibba jedhasan ofirraa fageessaa hundumaa. Inaaffaa jibbaa maalii kan ofirraa fageessaa hagamuu hin jiraannu addunyaa tanarra. Hangamuu hin jiraannu hanni jiraannu xiqqishuu takka jechuudha. Waanuma xiqqishuu takka jiraanna. Ishumaaf garuu wal gumnee wal nyaannee wal finna jechuudha. Halkanii fi guyyaa. Dhugaa waaqaa isiniin jedha. Ishuma tanaaf wal finna baqa yeroo baay'ee jechuudha. Addunyaa gantuu tanaaf wal nyaachaa wal halkanii fi guyyaadha. Rabbi maal akka ta'e hin beekani. Kanaaf obboloota koo adaraa keessan wal jaaladhaa waliin jibbinaa waliin nyaatanaa isiniin jedha. Obboleettii keenya kanaallee waaqayyo lubbuu shaamaruu akkasuma firoottan isheetii fi maatii isheetiif jajjabina waaqayyoon haa kennuu fi maaliif namni kaakalaas guyyaa dhalatu du'a bari. Addunyaa irratti nuti guyyaa dhalan duuna bar. Nuti guyyuma dhalan san duuna jechuudha maali? Faranjoonni tilmee guyyaa dhalatu libochi bari. Faranjiin guyyaa dhalatu libochi malee guyyaa namni du'e boochishin guyyaa ati dhalatu qofa si boochishin maali? Dhalachuun du'uudha waan ta'eef. Bakka ati akka waan duutetti si boochi guyyaa san. Saniin booda gaafa ati duute garuu si hin bu'an jechuudha. Maaliif hin beeku addunyaatti ergisaadha ka. Innaa addunyaa ergisaa itti dhufte jedhanii bu'anii jechuudha. Addunyaa ergisaa kanatti dhuftee jedhanii bu'u. Garuu gaafa immoo addunyaa isa zalaalamii san deemtu immoo hin bu'anii jechuudha isaan. Garaagarummaan keenya kana jechuudha. Nuti garuu keenya kuni hanga lafa kanarra jiru waliin jaaran wal jibbine walitti naamne. Baay'ee tokko walitti naamne jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beeku. Achumti yoo na beekuu baatte anumatti naafta. Ani yoo si beekuu baadhe sumatti ani baafta akkas jechuudha keenya. Arab kan biraa isa araboonni kun araboonni namatti ni naaftee qallaan sitti naaftu maaliif hojjette mi'a masarratanyaa gaafa nuti kafana babbareedu kafanne bareedaa kafattee si afoo deemuu dandeechuu ishee afoo deemuu dandeechuu maaliif inaafadha inaaf danda'an kanaaf jechuudha namni ilmi namaa kun walitti inaafaa qaba jechuudha wal jibbasi wal inaafas annaa boleettii keenya kaa kunoo kan akkasitti addunyaa gantuun agartanii akkatti ishii nama gantu osoo ati karoorfattee galmaasii hin gaheen sigatti karaatti jechuudha addunyaa gantuu kan jedhamu ishee akkanaa kana jechuudha osoo ati karoora qabattee osoo ati gaa'ela tokkoon gaadhattee akkasuma osoo ati walii gadiin waan qabu walii gadiin goradhaa achiin goradha daa'iman qabu achiin goradha sun jedhin dhuftee xilifsi gattee si biraa deemte jechuudha kanaaf addunyaan gantuu kan taate isa kanaadha addunyaa gantuu irratti immoo namni kan wal nyaatu anin beeku dhugaa waaqayyo jechuudha maaliif hundinti keenya guyyuma deemnu iyyuu hin beeknu qaxaroo namaa hin qabdu guyyuma si dhufattee si fudhatteetuma si biraa deemti malee jechuudha kanaaf jennaan immoo adaraa keessa waliin jibbinaa wal jaaladhaa waan qabda wajjin nyaadhaa waan qabda wajjin dhugaa baqa isa addunyaa kana irratti kan barbaachisu maaliif gantuudha ka addunyaan guyyaan hin beekamu guyyaa keessaa deeman jechuudha nakkasin jedha hordoftoota kiyya kanaaf addunyaa ergisaa irratti waliin nyaachinaa sinin jechuu jaaladha hordoftoota kiyya akkasuma ka maatii baay'isee waaqayyoon jajjabina isaaniif haa kennu firoottanii hiriyoottan ishii hundumaafuu jajjabina haa kennu akkasuma ishiidhaafillee lubbuu isheef boqonnaa haa kennu sinin jedha hordoftoota kiyya hedduuta kana magaddisiisa osoo si ta'e odoona ta'e maal goota jettee hedduu kana sobbuusanii ilaaluu dandeessu maaliif mucayyoon kun akkuma anaati akkuma siitii nan dalagadhaadha malee wanti kun narra gahaa fi nuti isheenis kaayyoo qabdu akkuma ibsanii jiranitti nan dalagadhaa jettedha garuu kaammoo bakka erga ta'e kaammoo gootaalee addunyaan ergisaadha kan isa mana jireenyaa zalaalamii deemtee jechuudha kan akkasii sinin jedha hordoftoota kiyya waaqayyoomti nagaan harka isaanirra qabatee nagaadhaan biyya keenyatti nu haa galchu gooftanii kan isa caalu hin jiru waaqayyo qofatti bo'uudha halkanii fi guyyaa akkuma amantaa qabdanii hundi keessanuu amantuma kam keessayyuu jiraadhu calootii kee godhu du'aa kee godhu kadhannaa kee godhu baqa maaliif waan ati amantii sun dhuma si dhagaa baqa ati barbaadu